Har'a ijoolleen Dubaay jirtanii fi akkasuma biyyoota Arabaa garaagaraa keessa jirtan Awuroopaas haa ta'u jechuudha. Imoo isiniif dalaguu dide, Waatsaappii, Feesbuukaa, appilikeeshinoota garaagaraa isiniif dalaguu dide jechuudha. Furmaata gahaa isiniif qabadheetiin dhufe jira jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya Dubaay jirtan waa'ee kanaa irratti jechuudha. Yeroo dheeraa na gaafachaa turtanii anis isiniif barbaachaa jechuudha. Kan isiniif ta'u barbaaduuf hin ture jechuudha. Imoon biyya Dubaay yeroo dheeraadha kan dalagaadhaaf jechuudha. Kanaafuu yeroo hedduu VPN garaagaraadha. Namoonni biraas ni barsiisanii anilleen ogguu gizee lama moo akkanaan barsiise. Garuu deebi'ee cufamaa jechuudha. Hedduun isaa maallaqa nama gaafata, gariin imeela nama gaafata, gariin ammoo fiif dalagaa dhaabachuudha. Kanaafuu furmaata gahaa jechuudha. Anis VPN nama argadhe kun jechuudha. Imeelas isin hin gaafatu, maallaqas isin hin gaafatu. Hin dhaabbatu jedheeti yaada appilikeeshinii haaraa jechuudha. Kan bara 2019 kana bahe eega bahee baatii sadimoo afur akkasii baay'ee bareedaa tokko jechuudha. Ammas appilikeeshinoonni hedduun kan Imo Dubaay faa dalaysiisan jechuudha. Rakkinni isaanii niitoorkii waayifaa nurraa cufaadha. Namoonni hedduun kan gaafachaa turtan gariin ammoo niitoorkii daataadhaan nurraa cufaa, gariin hedduminaan niitoorkii waayifaa cufaadha kan isin jettanii. Kun amma akka sanis hin goone jechuudha. Nama achi jiruun qulqulleeffadheeti jechuudha kan isin fide. Appilikeeshina hedduu teestii godha jechuudha. Yaaleetiin kan keessaa naaf ta'e jedheetiin itti amanee isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Inni kun waa hedduuf isin gargaara. Tokkoffaa inumaahu niitoorkii laafaallee daddabsiisuudhaaf illee isin gargaara jechuudha. Akkasuma akka VPN-dhaan bira niitoorkii hin laaffisaa dhugaa dubbachuuf yoo niitoorkii cufaa jiru bana malee niitoorkii duraan dalagutti jiru hin laaffisaa jechuudha. Fakkeenyaaf nuti Imo qofa akka nuuf dalagu barbaannee inni ammoo niitoorkii biraa yoo nurraa cufe karaa sanii nu miidha jechuudha. Kanaafuu gariin isaa immoo kan silkii maayyuu isutu jira jechuudha. VPN kun isaan hundarraayyuu qulqulluudha. Laalee qulqulleeffadheetiin jechuudha. Kan isin dhiyeesse akka itti gammaddan abdiin qaba. Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa jirtanii fi keessattuu Dubaay jechuudha. Imo Dubaay akka hin dalayne namoonni hedduun yoo VPN fayyadamanii siistama adda addaatiin ta'e malee akka hin dalayne hundinuu ni beekna. Kana biyya Itoophiyaas ittiin dawwalanii achi keessallee ittiin dawwalanii an achi hin jiru nama achi jiru laalchisee qulqulleeffadheeti isiniif dhiyeesse isinis ilaaltanii jechuudha. Liinkii appilikeeshina kanaa YouTube kiyyalallee isiniif kaayaa wanna irraas isiniif kaayaa jechuudha. Telegiraama kiyyalallee isiniif kaayaa. Akkumaan dheengadda isiniin jedhe warroonni lakkoofsa ajensiidhaan Itoophiyaa keessa jiru barbaadanis telegiraama irra isiniif kaa'ee jira achirraa argattan jedheeti yaada. Nama gara 2000 jechuudha kan laalee jiru laaleetiin jira. Akkasuma YouTube viidiyoo san jirallee isiniif kaa'ee jira jechuudha. Warroonni ammoo jalqabaaf gara YouTube channel kiyyaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Mobile App channel jedhu kana subscribe godhuudhaan maamila channel kana ta'a. Channel kun channel barumsaati. Wantoota foormishiina haaraas yeroo takka jidduutti gadiin dhiisaa hedduminaan ammoo waa'ee barumsaati jechuudha. Viidiyoo kun guyyaa lama dura gadhiise kana orjinaala silkii yeroo bitannuu fi yeroo namni silkii namarraa dalayde bitachuu yoo barbaanne orjinaala ta'uusii karaa laafaadhaan karaa beeknuu kan jedhu kanas laala viidiyoo namoonni hedduun laaltan jirtanii warri laaltan jaalattanii akka jirtan argeetiin jira. Akkasuma YouTube channel kiyyarra yeroo seentan Abduu Mobile App kan jedhu wanti maqaa kiyyarra tuuxanii bikka viidiyoo jedhu kana tuuxaniiti. Viidiyoo angallakkise keessa seentanii akkanatti barbaadatan jechuudha deemtanii namoonni hedduun homaas keessa jiru gaafattan jechuudha. Ammallee viidiyoo tokko yeroo fakkeenyaaf an waa'ee barumsa tokko irratti barsiise viidiyoo san obsaan laaltanii yoo fixxan bareedaadha. Jalqaba irratti waa xiqqoo laaltanii gara gaafiitti ceetan jechuudha. Maaliif waan isin nagaafatan san achuma keessa fa'aatti kan jiru ta'a jechuudha yeroo hedduu. Hayyee appilikeeshinii isiniifin kaa garuu warroonni Play Store irraa buufachuu barbaadan Play Store irra seentanii jechuudha. Isa kana kunoo Kiwi VPN jettanii katabdan. Kiwi VPN jettanii qubee hanga kana qofa yoo katabdan isiniif fida jechuudha. Kiwi VPN jettanii yoo katabdan isiniif fida jalqaba irratti kan isiniif dhufu kana. Nama kuma oltuu daawulood godhatee jira. Haala appilikeeshina baatii sadii qofachuudha eega bahee. Ani warra Play Store keessan hin dalaynes ka Play Store irraa buufachuu beetanis isa kana kan ammoo Play Store keessan hin dalayne isiniif kaayaa telegiraama kiyyarra buufattan jechuudha. Mee amma daawulood godhee isin agarsiisa. Install godheetiin wajjumaan dalayne isin agarsiisa jechuudha. Hanga dhumumee obsaan eegganna. Nuti nu dhumutti jira jechuudha. Meegaabaaytiin isaallee baay'ee xiqqaadha. Yoo silkiin teessan hedduu bakka hin qabaanne illee jechuudha. Meegaabaaytii 6 qofa baay'ee xiqqaa tokko jechuudha. Tarii yoo biyya isin jirtan keessatti hin dalayne ta'e jechuun install isin hin taane kan install hin qabne jira Play Store irratti hedduun isaa
lama isinii kaa'e description YouTube jala seentaniitiin lameenuu isiniifin ka'a Play Store irraa jechuu fi ka Play Store ala ka jedhu laaltaniiti yoo Play Store keessan irraa dhabdan ka Play Store ala jedhu san buufattan yookiin ammoo Telegram keessa dhaqxanii buufattan jechuudha akkaataa itti baniinsa isaa qalbiin hordofaa isin agarsiisa settingii garagaraa qabachuudha settingii isaa isin agarsiisa baay'ee laafaa tokko kunoo QVPN isa kana irratti ni tuuxanii yeroo irratti tuuxan booda haala kanaa isinii dhufa jechuudha eeginni haala kanaa isinii dhufe accept sama jalaa tana tuuxan accept inda continue ka jedhu kan irratti tuuxan amma yeroo inni haala kanaa isinii dhufe kuni beeksisa jechuudha yookiin skip mataa gubbaa tana tuuxanii yookiin ammoo of duuba deebisanii jechuudha amma bifa kanaan isinii dhufa kunoo gubbaa kanarratti tartiiba inni qabatee jiru hunda isaa gubbaa kanarratti nu fida ammas kunoo jala kana jechuudha paste choose ta'itu irratti maal inni amma kun yoo feetan otomaatika asirratti yoo gattuu hixanillee jechuudha isiniif dalaguu danda'a garuu biyya irra neetworkii qabu filattanii jechuudha yoo feetan ammoo asirratti yoo iddoo bakka giriina kana tuuxan ofii isaati otomaatika connect isinii ta'a garuu bikka irra neetworkii bareeda qabu laallachuudhaa fi bakka paste choose jettana tuuxan jechuudha irratti ni tuuxanii haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Amma isa kana kanneen keessaa kamtu neetworkii fuulii qaba isintu filata jechuudha. Fakkeenyaaf gubbaratti amma kan gubbaa otomaatika jenne kan itti aanu Jarman jedha Norway, Ruusiyaa, Hong Kong, Japan biyya addunyaa kanarra jiran hedduu isaa fidaa jechuudha. Amma kuni maali akka nama application isiniif dalaguu dide qofaa miti jechuudha wanni kun kan isin gargaaru. Fakkeenyaaf yoo waa fakkeenyaaf waa dalaguu feetan akka mootummaan biyya sanii isin hin beekne gootanii godhee dalaguu isiniif danda'a akka nama Jarman jiru akka nama biyya kanneen keessaa ka irra dalagan san fakkeesse isiniif dalagaa jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf mi'a nama Jarman kanarratti tuuxan amma fakkeenyaaf Dubaay jirtan haa jennu Jarman irratti tuuxan. Egaa Jarman irratti tuuxan booda wanni biraa takka illee isin barbaachisu idduma kanarratti tuuxan jechuudha. Kunoo yeroo inni halkan isin fide okay gootan. Asirratti yeroo akkana gattuuxan turee ofirraa dhahuun mala dafee isin connect godhuu danda'a. Kunoo amma kiyya connect naa ta'ee jira jechuudha. Wanni akkana yeroo dhufe irraa of duuba deebisaniituma kunoo jara kan ammoo later ta'e lammaffaa jara tana irratti tuuxanii anamma connect naa ta'ee jira. Asitti sekondii lakkaa'uu eegallaan connect ta'ee jira jechuudha. Kana booda application isiniif dalaguu dide kamiyyuu itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Amma asirratti maal inni wanni isin agarsiisuu barbaade fakkeenyaaf as keessaa yoon bahe isa keessatti deebi'uu nan barbaachisu gubbaa kanarratti waa hedduu qaba jechuudha. Maal inni fakkeenyaaf kunoo akkuma agartan kana asitti VPN service jedha asitti network booster jedha asitti immoo network protector jedha check VPN inumaahu networkii humna hin qabne isiniif akka inni dafee humna godhatee isiniif dalagu godha jechuudha. Akkamitti bika kanarratti tuuxan kunoo network booster ka jedhuu fi protector ka jedhu illee network kunoo asirratti mintu fakkeenyaaf kalammaffaa irra kanarratti jechuudha. Kunoo haala kanaan jechuudha networkii maqaa kiyyaa naa fidee ammas kunoo haga speedii inni qabu jechuudha. Of duuba deebitan yeroo waan akkana isin dhufe jechuudha. Networkii kunoo speed test ka jedhu kanarratti jechuudha kan jalqaba irra jiru kanarratti ni tuuxame. Haala kanaan speedii isaatu jechuudha yoo laaffatee jiraatellee nuuf sochoosaa jechuudha. Refresh nu godha. Bifa kanaan nuuf sochoosaa jechuudha. Kunoo amma 5 tuqaa wahirra jira jechuudha meegaabaaytii humni networkii kiyyaa baay'ee tokko ol ka'ee jira jechuudha. Kunoo 12 gaheeyyuu oguutaan gad deebi'aa oguutaa akka ol deemaa jechuudha. Meegaabaaytii networkii speediin isaa meegaabaaytii takka 44 hogguutaa akka itti sochoosuu jira jechuudha. Kuni kan yeroo hundaatiin hogguutaa akka naaseenu jechuudha. Amma inni biraa ammoo maal inni kunoo fakkeenyaaf asirratti networkii check IP kan jechuudha. Check IP kanarratti illee meenitu isin agarsiisa. Bikka isin jirtanii fi maqaa networkii keessanii kunoo laal. Amma akka nama biyya kana jiru godheetti kunoo Jarman Frankfurt jedheetu magaalaa biraa naa himu jira jechuudha. Bakka isin jirtan san dhiiseeti bakka biraa isin himu jira jechuudha. Kanaafuu isin haala kanaan bakka itti inni irra humna isinii qabu laaltaniiti bifa kanaan itti fayyadamtan jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo ka Jarman kuni irratti humna isinii hin qabaanne ta'ee idduma kana tuuxaniiti biyya biraa keessaa filattan amma Jarman irra jira. Yoo inni ammas fakkeenyaaf isin Dubaay jiraattanii Dubaay irratti Jarman kanarratti connect isinii ta'uu dide maal gootan kan Norway irratti tuuxanii mokortan waan biraa isin barbaachisu Norway ma tuuxan achi booda automaatik ofiif search godha waan duraan connect godhee jiruuf amma haaratti bakka tana tuquun barbaachisu irratti ofiif kunoo connect naa ta'ee jira jechuudha. Bikka isin jirtanitti ammoo turuu danda'a irra deddeebitanii yaaltan yoo isinii connect ta'uu dide. Amma kiyya kana daddafee connect naaf ta'a jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessanii baay'ee tokko bareedaadha. Fakkeenyaaf yoon amma asii an disconnect godhee keessaa bahillee mee fakkeenyaaf iddoo giriina kanarratti ni tuqa. Yeroo asirratti haala kanaan tuqe jechuudha. Kunoo jala kanaa disconnectedtu jira. Disconnect kanarratti ni tuqa. Waan biraa takka illee nu barbaachisu. Amma eega haala kanaan godhee irraa bahaa jechuudha. Of duuba deebisaa.
Kunoo amma kaniin an keessaa bahee jiru kuni gubbaa kanarraan inni ma jira jechuudha. Yeroo itti deebi'uu barbaade maalinni kunoo VPN service ka jedhu kanarratti tuuxanii jechuudha. Yeroo itti deebisuuf feetan gubbaa kanarra ol harkisaniiti isinii galuu jira akkan jechuu jiru kun gubbaa kanarra haala kanaan gad harkisaniiti VPN service ka jedhu kanarratti tuuxan. Kunoo amma biyya kamirratti kunoo Norway irratti naa connect ta'uu jira jechuudha. Connect ta'uu isaa maaliin beektan Norway irra gattoonni guutuu deebitan asiin search naa godhu jira jechuudha. Kanaafuu yeroo inni haala kanaan search isinii godhu asirratti tuuxaniiti dirqamanii eeggattan haga inni isiniif wal qunnamu jechuudha. Yoo inni Norway irratti isin dide hoo biyya biraa filattan. Fakkeenyaaf Hongi Kongi kun Japan, amma Japan illee ni filadha. Haala kanaan biyya isiniif ta'e keessaa filattanii itti fayyadamtan jechuudha. Laalaa itti fayyadama kanaan nama achi jiruun qulqulleeffadhee akka dalagu guutuutti qulqulleeffadheeti kan isinii qoode cal jedheetii miti jechuudha. Wanni tureef illee waan bareedduu akka barbaaduu fi akka irraa gammaddan abdiin qaba. Ijoolleen Dubaay fa'aa yeroo dheeraa na gaafachaa turte waa'ee kanarratti jechuudha. Kana fakkaata barumsi kiyya karraa akka irraa gammaddan abdiin qaba. Waan isiniin galiin komantii jalatti barreessaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinuun nagaannaa tura. Viidiyoo kiyya laayikii godhuun dagatina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.